السحر البغض سيري جبنسا سيرين جبنسا تجدو أبا في المودا جدو جالالي في جدو غرتي جالالوتا تدلغمت سيري جبنسا أرانتنا سيري جبنساتين اسني دبدا سيري جبنسا جتون سيري ilmoo fi abbaa jidduutti haadhaa fi ilmoo jidduutti abbaa fi ilmoo jidduutti akkasuma saahibaa fi saahiba jidduutti akkasuma ollaa fi ollaa jidduutti siirii dalagamte. Arraan tana yeroo ammaa tana keessatti irra baay'een siiriidhaa siirii fakkottuun siirii obboleeyyan keenya addaan facaasan ta ilmoo fi haadha addaan baasan arra ilmoon aaqqooytee haadha dhagahuu dhabdee jecha hamaa jetteeni waan feete jetteeni odooni fi haati bakka guddaa qabdu osooni fi abbaan bakka guddaa qabu waan kana keessatti gahee jara kana hundaa wallaalchiftee haadhaa fi ilmoo addaan baaftee abbaa fi ilmoo addaan baaftee akkaataa hawaasni keenya itti jiru numa agartanii irra baay'ee wanni akkanatti hawaasa keenya addaan facaase siirul bugdii siirii jibbansaa siirii karaayaadha siirii akkaataatti ilmoo fi haadha wal jibbisiisan abbaa fi ilmoo wal jibbisiisan ollaa fi ollaa wal jibbisiisan akka isaan kun walitti hin dhiyaanne baay'ee addaan akka isaan fagaatan akka waliin dubbisne akka walitti hin dhiyaanne akka waliin gaafanne akka waliin owwaalle akka gartee walirraa liqeeffanne akka gargaarsa tokko hin goone akka waan rabbiin jee takkallee wajjin hin gaggeeffanne duniyaa fi akhiratti addaan facaanii ilmoo abbatti haadha abbatti haqqeesse wanni kanatti hawaasa keenya facaase siirii bugdii siirii karaayaa janiini siiriin tun akka malee siirii fokkottuu siirii rabbiin jibbe numa agarra waan agartan ollaa keessanitti iddoo keessanitti naannoo keessanitti obboleeyyan kiyya akkuma agartan kana irra hedduu irraa wanni akkanatti ollaa fi ganda keenya hawaasa keenya haadhaa fi ilmoo fi abbaa fi ilmaan addaan facaase siirii kana. Siiriin kun nu balleessaa jira, siiriin kun nu diigaa jira, siirii hawaasa diigaa jiru siiriidha kana tahuu beektanii mee siirii tana bifa namni yoo dewaa beeku baate yooni fi gartee karaatti wallaanu beeku baate atiin kun tuqamte siiriin tuqamte siiriin akka tuqamte immoo yooni fi wallaalte kasaaraan sanirraan jirtu. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni isinii dhaamu gaafa ilmoon abbatti aaqqoottee garagalte gaafa hawaasni keenya gamaa gamanaa walit garagalee haqa walii wallaalee gamaa gamanaa wal nyaatu eegalee bakka san waatu jira beekuu qabda. Kanaaf gaa yeroo ammaa tana keessatti wanni akkatti haadhaa fi ilmoo abbaa fi ilmoo saahibootaa fi gartee gaama firoota hunda addaan facaase akka siirii ta'e beektanii akka gara wallaansaa dhuftaniin isiniin ja'a. Kanaaf gaa siirii rabbiin irraa isinaa eewwalu siiriin fokkottuudha. Siiriin addunyaa qofatti nooltu taboodaa sanillee ni balleessiti lafaa ka'uu sittiin dhiiftu qaama si caccabsiti osoo azaana dhageessu osoo salaata dhageessu osoo quraana dhageessu situmanii lafa si kaayanii waa takka gaa gurra kee aqlii ta'e waa hunda si hagoogee sirra ta'a. Kana jala wanni itti baatuun karaan ni jira barbaadii laali furmaata rabbiin godhee jira. Inna allaha ma anzala da'an illa anzala lahu shifaa'an jee